san irra guddaan keessan dhuftanii warroonni nagaafattan munaa akkamii biyya haa gallumoo haa teenyumoo akkam jechaa jirtanii jireenyi biyya keessaa akkamii namatti tolamoo namatti hin tolu jireenya biyya keessaa way jireenya biyya keessaa otoon karaa qabaadhe anuyyuu keessaa dheessa yaa sababii ambaa jirtan ofii keessanii wal jajjabeessa jireenyi biyya keessaa nama weerarse alagatti nama fiisise bobaa alagaa jalatti nama dhiisisiisa jireenyi Itoophiyaa jiruu gadadamtu jiruu yeroo hundumaa itti arabaafannaan qabne jiruu akkamii akka taate bichaan hin beeku ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan jecha anillee nagaa koota alhamdulillah galata rabbi harammoo akkuma beektan viidiyoon ani isin qamadhee dhufe ijoolleen hedduun keessan dhuftanii yeroo ani lakkoofsa karaa meeshaaleen bitadhaa jedhu dhuftanii nama gaafattanii akkam jireenya biyya keessaa haa gallumoo haa teenyu jedhan jechuudha ijoolleen hedduun isaanii yaa jiruu biyya keessaa yaa jiruu biyya keessaa ijoolleen biyya ambaa jirtan jabaadhaa wal jajjabeessaa jireenyi biyya keessaa kola arabaa yookiin saba biraa jalatti nama dhiisisiisa nama fiisisiisa kan jiraatu biyya keenya keessatti jiruu gammachuu laalta huccuu uffatee deemaa laalta hin bayaa hin galaa laalta garuu hanga jireenya biyya ormaa filatu biyya isaan filatu dhugaa rabbii isiniin jedha hanga jireenya biyya ambaa filatu jireenya Itoophiyaan filatu abbaa feeti gaafadhu haftaamii ta'e hojjetaa baankii ta'e doktora ta'e injiinara ta'e maaloo haa ta'u namoota hedduu itti dhiyaadhee haasofsiisaa ture akkanumatti zim jedhee akkanumatti hawwiin isaanii jechuudha dhugaa rabbiin isiniin jedha hawwiin isaanii biyya ambaati nuyi biyya ambaa argee galee dhiisa warroon nuti damoosa mootummaa mindaa mootummaa qabu maal hawwani jireenya biyya ambaa hawwan maaliif beektu gabbaadee waa bitachuuf qarshii 20 yookiin 10 sin qabu mana yaalaan dhaqa jechuuf gillii hin nagachuuf mallaqa malee naitu mootummaan dhaqa jechuuf deddeftee chokkaatti sin furu baay'ee ulfaataadha jireenya biyya keessaa baay'ee ulfaataa hin dhaita garuu haakimi dhubeen tokko doosi qabe bakka waa hedduu jira algaa qabadhu jedhama maal jedhama bakka ni ana kuma ligalaatti natti ulfaata kuma ligalaan jireenya Itoophiyaa dhufuun keessan galuun keessan hin ulfaata hin galina nama tokko dhalaan tokko biyya ambaa teettee dhuftee biyya keessatti carqii isii agarsiistee suuraa poosti goote gizeedhaa fi malee gizeen isii boonni isii biyya ambaati booda isii tira biyya ambaatitti deebiti akka mataa kootitti anumaa weeraraa jirti anumaa ani garuu dhugaan ofiin qaba dhugaa koo ofiin qaba waa laman dhabe jechuudha waa laman dhabe garuummoo fayyaa irratti qaba garuummoo fayyaa qaba tokko fayyaa qaba lammaffaa obsa qaba sadaffaa sabriin kiyya sabrii daangaa dabarfata uf jajuuf miti saraaha jechuudha isa dhugaa kanaaf jireenyi biyya keessa baay'ee ulfaataadha akka kiyyatti biyya kana keessa teessanii cinqamuu irra biyya ambaa teessanii qarshii 500 yoo dalagatte amala kee qabaattee haala kee jijjiirattee yoo amala qabaatte haala kee sirreeffatte biyya ambaa oteetti waa takka rakkoon qabu garuummoo dalaydee qofa otoo hin taane akkaataa itti jijjiiramtu karoora itti baafatte mallaqa kee irra oolchitee mallaqa kee irra oolchitee yoo jette malee akkanumatti ofii nyaattee dhuudee uffatteen yoo jette raahaa takka qalbiin tee ara galfiin qabdu borus sanuma borus akkuma nuti amma jennu kana borus biyya ambaatitti deebi'uu barbaanna kanaafuu maaliin isin jechuu barbaada warri arge suuraa mucaa takka arge samoona alarraa galte suura makiyya laala suuraan gaaf dura biyya arabaa galuuf suura namaalitti dhufa alhamdulillah gaarummoo wantoonni na dhiisuu didan wanta kana qofa sababa kana dhiigni kiyya dhaabachuu danda'e jechuun namni hin jijjiirama mudannoo hedduutu nama mudata biyya keessatti mudannoo hedduutu si mudata mudannoolee hedduu si mudatan kana akkamitti akka ofirraa qolachuu barbaaddu
tokkoffaa ati gaaf biyya ambaa jirtu waa hedduu nama hedduu si jaalata nama hedduu bakka siif qaba nama hedduu ibaluutiyya habibtiitiyya wallahi billahi amma sa'aatii kana namni ati biyya galtee yoo harkaan qabaanne namni salaama rabbii siin jedhan jiru ka duraan si yaabbitallee mirgallee ka duraan si jaalatu ka duraan yoo ati biyya ambaa jiraatu online irraa dhabamte maal taate bar wallahi baay'ee si yaade bar akkasi abbaan fedhe haa ta'u abbamu fedhe haa ta'u akkas jecha ka turan jiru gaafa biyya keessa seentee argitummoo gaafa biyya keessa seentee keessa bubbultee namni biyya hin galle homa takkaan argu duudaan garagara jaaman garagara ija namni iji jaama waa argan waan argu namni biyya ambaa ture namni in biyya ambaa ture biyya isaatitti yoo hin gadi yoo jireenya biyya keessa hin argin akkuma durii zamana bara 2000 2003 akkas afur baqa namoota 2002 baantu jira miti hamma amma ka Itoophiyaan seene Senegalee kasan duras baan jira mucaa wayiitu jira mucaan sun bahariin keessa jirti bara 2000 way baate tokko lama baate biyya kin jira miti namni isheen akkasnaan jette 2002 baate ijoollee biyya tokkooti garuu ijoollee biyya tokkooti gaaf walitti matan hin jira miti hamma sa'a kana Itoophiyaa argiteen beektu maal isinitti fakkaate bahariin keessatti baddee dalagatti waan ta'eef hin beeytanii of qabsiiftellee fedhii isiitiin hin galle garuu galuun barbaadu garuu jireenyi bara 2002 moo akkas baate lama tokko baate hamma amma bahariin keessa jirti isiin ammallee jireenyi isii akkasuma jireenyi 2002 san yaaddi maaliif jiru Itoophiyaa keessa galteen argine akka jirtuun beektu waan itti jirtuun beektu oduu qilleensarra wanni hundi dabalee maal yaani isitti homaa fakkaatu sababni isaallee waan nutittis duraan akkasuma ture bara waan arginu oduu dhageenya isinii galee kanaaf ani isinii jechuu barbaadu ani jireenya biyya keessanii arguuf galuudha galtee deemuudha galtee gaaf deebite keessa bubbultee gaafa laalte biyya keessa gaaf deemte gaafa san jechuudha gaaf galtee biyya keessa deemtee argite waa hunda addaan baafattee biyya sanitti deebita himmoo hin jijjiiramta jijjiirama guddaa fidda ijoolleen 2023 ijoolleen 2005 illee galan hin jiran 2005 irraa ijoolleen galtee jireenya maatii argite sumuni ijoollee maatii isinitti ergitu jira uf jijjiirte mitire uf jijjiirte amma 2000 meeqa jirra 2025 jira caqasa gaafa dura waggaa 5 guutuu abbaan birrii isii nyaatee cafacafee fixe galtee maatii ina kontiraanni kanaaf nama fayyada galtee maatii isii fayyadde kaate biyya ambaatitti deebite uf jijjiiraa jirti kanaaf isin jenna kontiraanni waan nama fayyaduun kanaaf jireenya biyyaa qaalee fi qaaluufne immoo gaaf ija keetiin argite malee gaaf ija keetiin hin argine abadan ati jechuudha wanni fedhan odoo sitti mime hin dhageettu asiin dhageette asiin baafta akkas isin jechuu barbaada viidiyoo kiyyaas marratti dhaaba hama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turabaa isin jaaladhamaa isin kabaja jiruu biyya keenya ka jedhu kutaa lamaffaan itti fufaa